bittinnaawee yoo faca'ee bakkuma jiruun namuu yaadasaa oofaturra namuu bakka jiruun masgiiduma sarraa arshitti hiriiree kunis majliisuma sarraa arshitti hiriiree kunis madrasuma sarraa arshitti ol hiriiree achumaan dalagaasaa oofee gabaasaasaa arshumatti galchurraa tarshii silaa hafiinsan qabdu ulamaa'onni Oromiyaa keessa jiru du'aanni Oromiyaa keessa jiru walquba qabaatee sansalata tokko keessatti tahee walquba qabaatee jiraachuun dirqama waan taheef yaada yeroo dheeraadha hani ulamaa'onni biyya tanaati fi du'aanni biyya tanaati fi namoonni adda addaa ka biyya tanan jirallee namoonni keenya maaliif ulamaa'in keenya kun afaan tokko hin taane maaliif ulamaa'in keenya kun caayaa tokko jalatti hin taane maaliif ulamaa'in keenya wal dhagayee wajjin deemne jechuun tun yaada yoo alaan ala nama waa beeku hunda taatee yeroo dheeraa waan turteef guyyaa rabbiin keenya fedhe gahee guyyaan amma liigiin kun itti lafa qabattu gahee liigin ulamaa'otaa fi du'aata Oromiyaadha lafa qabattee jirti jechuudha. Wanni kuni fedhii hawaasa keenya hundaa ture jechuudha. Khajeella nama waa beeku hunda ture jechuudha. Hatta namoonni darajaa gadii jirulleen sashee godin dengitummaa afaan tokko hin taane jee alaan allisaa yeroo hunda kana ture jechuudha. Deebisaa waan sani kennuudhaaf carraa arganne kanatti fayyadannee carraa dhimmi islaamaa uf jalatti namoota ufii jaaruu danda'a jechuun labsii baate majlisaaf kennamte saniif fayyadachuudhaan liigii ulamaa'ota fi du'aata Oromiyaadha guyyaa san bu'uureeffame TV fi miidiyaa adda addaa irratti isin hundinuu agartanii turtan jechuudha. Guyyaa irraan tanaa kana liigii sanii wajji irra deebinee haarawatti wal isin barsiisuudhaaf liigiin akkanaa dhaabbattee akka jirtu isin barsiisuudhaaf bakka tanatti argamnee jirra jechuudha. Keessaa'uu nuti jalbultii ramadaanaa keenyaa jiru kana edana yoo rabbi fedhe halkan edanaa ramadaana qeebaluudhaa deemnu yeroo munaasabaa qabdu bareedduu tana keessatti yaada kana hawaasa keenya wajji wal barsiisuu barbaanne jechuudha. Yeroo akka gaariitti hawaasni keenya tokkummatti haajamu wajji jireenyatti haajamu keessatti liigiin tun argamuun hedduu faayidaa guddaadha. Yoo dhugaan gatii siidhaa beeynee qabannee irratti hojjannee irratti dalaynee waan isiin godhamteef san lafa qabsiifne waan guddaa hawaasni keenya gama diiniin gama amantiitiin itti booharu jennee kajeella jechuudha. Liigiin tun waan garee takkaa osoo hin ta'in akkuma fuuldura yoo bifa isin ibsamuu taa'u kaayoo isiiti fi maaliif akka barbaachifte keessa akkuma isin ibsamuu taa'u wanni bakka kana bareechee isin hubachiisuu barbaadu. Liigiin tun waan garee takkaa yoo namoota muraasaa osoo hin tahin du'aata nama ja'amu nama da'awaa godhu ulamaa'ii nama ja'an nama Oromiyaa keessa jiru hunda gaaddisa waan saniiti jechuudha. Gaaddisa nama aalima tahee nama daa'ii tahee liigiin tuni caasaasaati gaaddisa saati jechuudha. Nam tokkollee hachi dhiibduun qabdu nam tokkollee hafageessituun qabdu tokkummaa ulamaa'otaa fi du'aata Oromiyaa jechuudha duuba. Kuni kana wanni isin ibsuu fedhu. Namoonni tokko tokko hogga yaada dhaggeeffatee akka waan gareen takka walit dhuftee waan kana jaarrattee akka isinitti hin fakkeessine jechuu fedheeti duuba. Lammada san majlisul aalaa nuuni jira liigiin kun hoo maali namni jiru akka dubbiin irratti waliin dhooyne majlisul aalaa jechuun bulchiinsa gubbaadhaa bulchiinsa silaa yoo sodaatuu baanne darajaa ministeeratti jiru afaanumaanuma jenna umara koon qabu bulchiinsa tokko ka darajaa ministeeratti majlisul aalaan hoggaa laalamu isa jala dhaaba adda addaatu jira. Ka dubartiidhaa, ka dargaggeessaa, ka du'aata fi imaammanii, ka ulamaa'ota kanallee dabalatee dhaaba adda addaa majlisa kana jala jiraachuu danda'a jechuudha. Dhaaba majlisa kana jala jiraachuu danda'u sanirraayi liigin ulamaa'ii kun sanirraa tokko jechuudha. Waan amantii fi diin laalchisuu fi kanarratti deeggarsa majlisalleedha
isa laalchisalleedha deeggarsa majliisallee liigiin kun jechuudha. Kana qofaami akkuma koreen du'aata fi majliisii tattaaffiin inni godheerraa majliisiin Oromiyaa rabbi jazaa isaa kafalu liigii dargaggootaatis uf jala dhaabee liigii ulamaa'otaatis uf jalatti dhaabee ammallee liigii koree takkataa du'aata fi imaamotaatis uf jalatti dhaabee jechuudha. Tunis sanirraa tokko jechuudha. Waan majliisa wajji faallaa osoo hin ta'in waanuma dalagaa qooddatu jechuudha. Hujii qooddatu jechuudha. Majliisni hundaafuu gaaddisa ta'ee majliisni Oromiyaadhaa gubbarratti jira jechuudha. Akkuma waliigalatti gaa liigii ara dhalatte tana ulmaa baafnee namni gaa ilmi dhalate maqaa moggaafamaa ulmaa bahaa ulma baha liigii sanii yoo jennillee hamaan jaamu isin biratti ulmaa baasuudhaaf hawaasni keenya hoggaa ulmaa bira bahan waan qophaa'uu fi waan qopheessu inni nuuni beekaa nama ulmaa bira baheessarree akka godhantu jira karoo karaafi liigii kana ulmaa isin bira baasuudhaaf isinii wajji wal barsiisuudhaaf sagantaan har'aatun asitti taasifamte ani agaa asirratti amma hamma naman ju'uu barbaada galatooma. itti aansuudhaan sheekha keenya Sheekh Alii Jimmaa yookiin Sheekh Alii Mahammad yaada isaan waa'ee liigii kanarratti qaban gara dhaggeeffachuudhaatti dabarraa asumaan isaanii wajjin turtii gaariin isin jaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد أبوليان كينيا هواسا كينيا بريدا بكيوتو ككيساتيف كألالي أكما جرتنتو ساعتين رجرتنتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جتشا نقافي رحمن ربي سنبرا جراتو guyyaan irraa akkuma sheeyni keenya dubbatan dura ta'an keenyas dubbatan Sheekh Jamaal keenyas dubbate guyyaa taariikhaati. Dura dursoo baga rabbii isiniin gahee jaa ta ramadaana gartee jala bultii amma guyyaa boriitti walii galteedhaan jalqabuu deemnuutis baga rabbii isiniin gahee jaa. Kanatti aansee ammaas wanni jaaramee fi wanni tolfamee fi wanni karoorfamee qaceelfamee guyyaa irraa akkuma sheeyni kiyya amma dubbatanitti ulma bahinsaan maqaan hudhawanii jiranii ulma bahinsaan isin bira ga'e kun dheebuu yeroo dheeraa dheebottanii akka gartanii addaattillee nu gaafattanii akka waliigalaattillee rabbitti kadhataa jirtaniin baga rabbi isin gahee liigii ulamaa'ii tokkummaa ulamaa'ii naannawa gartee Oromiyaa guutuu akka biyyattii waliigalaatti baga rabbi isiniin gaheen jaa. Maaliifi marji'a argachuun tokkummaa ulamaa'ii argachuun tokkummaa biyyaatu keessaa dhalata. Kashabaaba ta'e yookiin gartanii dargaggoo ta'e kashamarran ta'e kadubartii ta'e kahayyoota ta'e ulamaa'ii jechuun marji'a. Akkuma beekamu marji'a jechuun itti gala hundee gartee waan jireenyaatiif karoora deemsaa jechuudha. Haajaa khaasii haa ta'u ka abbaa manaa ka haadha manaa ka biyyaa ka ollaa ka gandaa waliigalatti jechuu amrii diiniitii fi duniyaatittuu marii mariyachuu fi laalcha tokkicha waa hojjechuu deemsa tokkicha karaa xumuraatitti oofuu fi gara milkaahuu dhaqqabuu fi namni tokko marji'a qabaachuu qaba hundee qabaachuu qaba madda qabaachuu qaba akkuma rabbiin keenya quraana dubbatee subhaanahu wa ta'ala فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منكم يا رب قدان ولي قال علمائتين أولو الأمر منكم جتشون علمائنا بداية من الرسول صلى الله عليه وسلم خلفاء قرتني أربعة دافي أكا صحابتها في تابعيوتها في أتباع التابعين في إلى علمائك نعماتتي مرجع جتشون يوكي أولو الأمر أبوتي قرتني دبين إسان لالتو جتشا ربين كين يدرتون إبسي خنافو بقى ربي تنانو قهين سنين جا قرا أرقتي وانا متاو في الجروتيو ديبيه bu'uura tokkummaatu nu uumame guyyaa irraa bu'uura gartanii akka yaanni gariin agartee bu'uura gartanii wal facaasan hedduun deddeemaa jirutti osoon taane bu'uura gartanii tokkummaa bu'uura gartanii obboleeyyummaa akkuma dubbannee dabarsine
waliigaltee gartanii naannawa Oromiyaatii fi bulchiinsa Oromiyaa jalatti yoo jennu akkuma haasoynee yeroo dheeraa miidiyaa adda addaa irratti dubbanne parsantii 52 fi sanii olitti waan kajeelamu waan ta'eef yoo gartee akka Oromiyaatti jennu inuu waa'ee Oromiyaa callaadhaan deema jechuun namatti ulfaata. Maaliif parsantii hedduutu gartee sabaaf sablammiin Oromiyaa kana keessa jiraata waan ta'eef dubbiin agartanii marji'aa fi bu'uura ulamaa ijaarre kunis waliigaltee akkuma barbaachisutti hatta wallahi dhugaa yoo isinii hime akkuma isinuu beeytan ta afaan Soomaleetiin haajome ta afaan Amaariffaatiin haajome ta afaan Oromiffaatiin haajome rakkoo isaa ta diiniif ta bultii isaa furmaata ta'uudhaaf ulamaa'in irra jaaramte tun qopheedhaan deemaa jirti. Kun waan nama gammachiisu. Kun boo'icha nama hedduu rabbi qeebalee imimmaan nurraa haqe jechuu dandeenya. Hawaasa keenya bareedaa wanni isinitti dabarsaa jirru kun. Kanaaf agartee namni hundi barakaa isaatii fi khayraata isaatii fi waan rabbi isa kenneen bira dhaabbachuu fi deeggaruun isinirraa eegama. Maaliif kadhaa keessa rabbi taqabbale waan ta'eef. Qabxiin itti aantu osoon dheeressine liigii ulamaa'ii ka du'aataa waliigala Oromiyaatti gaaddisa gartanii bulchiinsa Oromiyaa majlisa Oromiyaa jalatti argamuu kanaan akkuma sheeyni keenya duraanuu dabarsan anis galatoonfachuun barbaada. Matootii keenya gartanii majlisa Oromiyaa gartee naannawa Oromiyaa rabbi nurratti haa bulchu. Waliigalteedhaan dubbiin kun mariidhaan ol qabnee gallaallee hawaasni keenya dheebuu guddaa qaba. Hawaasni keenya tajaajila hedduutti haajoma. Shabaabbantu jira, dargaggoo fi shamarrantu jira. Hatta tabiyya keessaa dhiisi akkuma gartanii sheekotiin keenya kunii fi nutillee miidiyaa irratti yaaluu jiru. Ummanni bahee biyya Arabaatti gartanii rakkina guddaarra jiru. Furmaata gurguddaa argata. Ta dubraatii fi ta dhiiraa rakkoon isaanii furmaata argatti. Eegamanni kun jaaramee fi jechuu abdii guddaa itti qabna waan ta'eef nu hundi keenya insha Allah amri rabbiiti tokkummaan akkuma gartee rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala argitanii kunoo walitti qabamaa tokko taha addan bahinaa wala tafarraquu nuun jedhe sanatti jechuu. Kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala waman ya'tasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim. Rabbii keenyatti gargaarsifannee isarratti gartanii ajaja isaa guutuudhaaf ulamaa'iin keenyaa fi du'aanni keenya raabixaa yookiin liigii ulamaa'iitiin jaarmaya kana jalatti gaaddisa bareedaa kana jala walit dhufnee hawaasa keenyaa fi furmaata godhuudhaaf akka qophoofnee asitti argamnu isiniif gartee isinitti gabaa isiniin jaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra tokkummaa kana irra dhaabbatee obboleeyyummaa kana irra dhaabbatee deemsa isaatii fi haasawa isaatii fi yaada isaatiif karoora isaa tokkoomsee gara guddinaa gara biyyattiidhaa fi gartee guddina isiitiif misoomaa gara waliigalteetii fi gara tasgabbii hunda irratti hojjannee tokkummaadhaan biyyattii kana fuunee ceesisuu keessatti nutis ga'ee keenya arra gartanii alhamdulillahi bira dhaabbanne ga'ee keenya bahachuudhaaf asin walitti qabamnee argamne isiniin jechuu barbaada hawaasa keenya bareeda. Maaliif rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala argitanii walitti qabamaa tokko ta'anuun jee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam waan isin ajaa'ibu innamaa yaakulu dhi'bu min ashaati alqaasiyaa jedha. Barre'eenuu ka nyaadhamtu isii qofaaree irraa baddee qofaa deemtun nyaadhamaa jedhan. Ajaa'iba jedhan ulamaa'iin hadiisa kanarraa yoo gartanii fahamii irraa bal'ifatan maal jedhan sayadaa tokkummaanii fi walit dhufanii gartee waa karoorfachuun namaa miti bineensumaahuu ni fayyadaa edaa haje'utu argame jechuu. Akkuma beektan qeeransaa fi jeedalloo fi maaliin siin ji'a bineensi gartanii baddaa jiru akka inni itti re'ee nyaatu ni beektan. Homaa heddumminnis homaa yoo gammachiise malee isa rifachiisu. Garuu tokkummaan nama bira dabree bineensaafillee jabeenya tokkummaadha nageenya misooma jechuu shari'aan keenya akka inni nu ibsee jiru nu agarsiisa dubbiin kun. Yoo kana taate namni itti gaafatama qabu namni diinii ummataa fuudhee deemaa jiru namni masaalaa diiniitii fi masaalaa nageenyaatii fi masaalaa araaraa fuudhee deemaa jiru hundeeffamee tokko ta'ee caa tokko jalatti waliin deemuun baddaa gammoojjiidhaan magaalaa baadiyyaadhaan dirqama keenya malee waan itti kadhatamnuu miti jechuutu as jalaa nuu maddaa jechuu obboleeyyan kiyya. Kanaafuu wanni hawaasa keenya irraa barbaannu osoo gartanii dubbiin tokko miliqee gamanaa gamanan dabarre tuni du'aa'ii keenya tuni gartanii tokkummaa keenya namni mataa malee socho'u akkuma Oromoon hubantu bofti mataa du'aa mataa jiraataa jedhan. Kanaaf namni yoo mataa qabaate yoo tartiiba qabaate ammaas Oromoon maal jetti ni fiinaa dura gara fiigantu duraa jetti ilaala garte. Kanaaf ulamaa'iin keenya walitti qabamanii hawaasa isaaniitiif
deeggara gartanii barbaachisu bira dhaabbannaa barbaachisu marii hayyoota keenyaa dabalannee gara ummata kanatti ceesuuf nuun barbaaduuf guyyaa irraa walitti qabamne waan ta'eef ulfaadhaa isiniin jenna. waan itti aanus akkatti dhufnutti kan dubbiitti dheeradhee yeroo nurraan dabarre yoo taraan irra deebite ni haasoyna. baga itti isiniin gahe ammallee baga isin gammachiise rabbiin ammaas ta dhuftuun rabbi isinii haa ga'uun ja'a. Inshaallah taala maayikii gara Sheekh Jamaalii yookaan sheekha keenya Sheekh Taajuddiinitti isinii deebisa. ulfaadhaa horaa bulaa deebana. galgalaan isin haga'u ganama isin tolche akkasuma galgala keessanis isinii haa tolchu isiniin jedha. hawaasa keenya bareedaa hayyootaa fi ulamaa'i gammadaa isiniin jedha. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. الردي بأمس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى ربين فديساتين جا خبجا جا رمضانا جا خيري جا قمتشو جا نسري جا إسلامي خيستي هنجي فتشاتورين بقى ربين سنجه جا دعائي جا إبادة جا صدقاء جا خيري أدى نمري خيست دلقو بقى ربين اتسنينجه نسنينجا سدود مان وصون ديري سنه رابطان علماء أوروميا دا ليجين علماء أوروميا دا هدفني خايون خرور رئيسان بافتني إرتي هجتشو الأفدي من باية بريدان ربي على فيسوف جامي قباب سيوني سنيهمي وان هدو نمتي دقيا مخيسا رابطان علماء دا قمتادان ولودان ulamaan keenya biyya keessa jiru fi haala jiru du'aan keenya biyya keessa jiru fi haala jiru dargaggeessi shabaab dhiirti dubartiin manguddoon hayyoonni hundi irratti tokko tahanii wanni isaan irranni dalayne jaanii lafaa ka'an osoo qabxii isaaniitti hin seenne afaan oromootti oguma himaa isan akka jaan kanniisni takka deeman hojjettuu jaan kanniisni mootiin xixiqqaan hundi walitti dhufee waliin deema waan addunyaa tanarraa nyaatarraa irra caalu dhugaatiirraa irra caalu dawaarraa irra caalu san waliin hojjeta. akkasuma mixiin goljaa wal qabatteeti laga ceetii jan wal qabattee wal baafti jechuudha. akkasuma ammas namni heddummaatee laga cehe naachilleen hin nyaatuu jaa yoo heddummaatee laga ceete naachuma guutaan nama nyaachuu deemuutu si dheeysa. karee busheeni keenya Sheekh Alii Mahamad dubbatanitti yeeyyiin re'ee ta kophaa deddeemtu nyaatti. wal qabannee tokko taanee walii waan bareedduu dalaynee roorroos haa dhoorgannu jechuu afaan gabaabaadhaan afaan gabaabaan oguu ibsinu. kota kaayoo liigii oromiyaadhaa isin haa himnu. kaayoo liigii ulamaa oromiyaa tokkoffaa irratti kaayoon liigiin tun kaayyattee lafaa kaate marji'a diinii qur'aanaa fi hadiisa keessatti eenyutti eeysatti gaaddisa kam jala deebinee murree murteeffannee ittiin tarkaanfannaa jechuu qopheeffachuudha ka duraa. eenyutti ka deebi'an eeysatti ka deebi'an hadiisaa qur'aana kanaa'u alaa fahmi salafi saalih irratti eenyurraa fudhannee afaan tokkoon yaada tokkoon tarkaanfannaa jechuu qabxiin duraa kana. inni lamadaa nasiihaa namaa yaaduu wal gargaaruu kaayoo majlisni sirriidha. kaayoo majlisaa ta sirriidha ta dhimmi islaamaa uumameef san isii saniin dhaabbachuudha keessaa'uu oromiyaa keessatti. lama sadaffaa tokkummaa fi obbolummaa islaamaa lammiilee Itoophiyaa keessa jiraatan hunda jidduutti Oromoo haa ta'u Guraagee haa ta'u Somaalee haa ta'u Affaar haa ta'u sabaa sablammii biyya tana keessa jiru hunda keessatti tokkummaa islaamummaa san mirkaneessuu fi gadhaabuudha. afraffaa bifa islaamaa suuraa islaamaa karaa aqiidaatiin karaa shari'aatiin karaa ibaadaatiin karaa amalootaatiin karaa manhajaatiin qixa sirriitiin hawaasaaf dhaleessu hawaasaaf dhiyeessu. shanaffaa iddugalummaa irratti hawaasa keenya tiisuu osoo hisaabaa baanii keessaan baane itti baanaan gariitis keessaa nama baasa jaanii rafanii dhiisanii osoo rafuus hin taane iddugalatti namni yoo iddugalatti deeme malee yoo wasaxatti deeme malee tokko tahee waliin deemuu hin danda'u. kanaaf ifraaxaa fi tafriixa iddutti
garaagarummaa xixiqqoo huffisnee hambisnee tokko taanee waliin deemuudha. Jahaffaa halqaalee ilmii, haambiilee ilmii, markazaalee ilmiidha, mooraalee ilmiidha, quraangay halaawaa ilmii bakka islaamummaan irraa burqitu san argamsiisuu fi ta argamtees gadhaabnee bira dhaabbannee gargaarsa taanee fi adeemsisu. Torbaffaa madrasaalee ilmii, kolleejjiilee ilmii, jaami'aalee islaamaa kadiinii fi afaan diin kan ittiin barannu hatta lugaa arabiillee babal'isu gadhaabuudha. Saddeetaffaa kaarikulamii yookiin manhaja ittiin baratan ilmi shari'aadhaa akkaataa itti baratan ka irra ilmi namaa laaffisu ka irra waliin namni irra walii galu ulamaan kun taa'anii qoratanii kana qaraanii kanatti aansanii fannii tana qaraanii fannii tanatti aansanii jaanii kaarikulamii san manhaja ilmii san ulamaan kun baasanii hawaasa biyya tana keessa jiruuf akka gakkennanii sanirratti hawaasni kun deemuuf sadarkaa barnootaa hundatti jechuudha. Sadarkaa darasummaa, sadarkaa sheekummaa akkasumatti oofi. Saglaffaa qabsoo ulamaa'ii teenyaa, juhudii ulamaa'ii teenyaa, lifaatii ulamaa'ii teenyaa tana qaroomsinee da'waa irratti haa ta'u, barsiisuu irratti haa ta'u, muhaadaraalee adda addaa akkaataa itti gaggeessan irratti isaan leenjii adda addaa kennisiifnee fi kenninee fi fudhachiifnee irra gargaaru. Kurnaffaa biyya tana keessatti karaa nagayaatiin akkaataa amantaan islaamaa itti murteessiteen eenyu wajjiinuu jiraachuu danda'u warra amantaa tana hin qabnellee. 11ffaa misooma biyya tanaa keessatti karaa barbaachisaa ta'e hundaan islaama hirmaachisu waan boggoo jedhansa karaa gaarii irratti fakkeenyaaf karaa baasuu haa ta'u waqfiilee adda addaa godhuu haa ta'u kanarratti ummata keenya gargaaru. 12ffaa waa'ee dubartiitii fi dargaggeessaa irratti xiyyeeffannoo kenninee akkaataa isaan itti leenji'amuu qaban akkaataa isaan itti barachuu qaban ka fuudhu ka amantaa islaamaatti ka fuudhu ta heerumtu ka amantaa islaamaatti ka heerumtu karaa bareedaa amantaan islaamaa itti nurraa barbaaddu san irratti dargaggoota keenya qaceelfama kenninee fi karaa san deebisu. 13ffaa warra amantaa islaamaa hin qabne karaa itti gama amantaa islaamaa fidaniin irratti akka amantaan islaamaa barbaaddu sanitti irratti hojjechuu. Wanni amma asin lakkoofne kun qabxii 13 liigiin ulamaa Oromiyaadhaa, liigiin hayyoota Oromiyaa, liigiin du'aata Oromiyaa, liigiin imaamman Oromiyaadhaa wanni isiin xiyyeeffattee irra dalaguudhaaf manaa baate kana ummata keenya ifii daddabanii rabbin sakkaban ufii rafanii boodan alaanalan. Yeroon amma jirru tun yeroo hujiiti. Yeroo hujii keessan raftee gaafa wanni hujii kun firii godhattu ani tana naangoone ani kanan taane ani asin na dura dhaabbatan ja'anii alaanaluurraa arra waa gadhaabnee hundee buqqisuu namni hin dandeenye ta'a dawwiin ijaallaaluu hin dandeenye gadhaabnee dabruudhaatu nurraa eegama. Kanaaf dirreen tana fardinis kana koottaa gara hujiitii isiniin jenna guututti hawaasa keenya. Wanni nuti deemnuuf jaarmaya hawaasa keenya kana jaaruudha. Jaarmaya oguu jaan jaarmayni waa hedduutti haajama, yaadatti haajama, warra yaada qabutti haajama, maandisatti haajama. Jaarmaya oguu jaan jaarmayni warra jaaruu fi waan jaaraniin itti haajama. Warra jaaruus lafaa qabna, waan jaaraniinis isin qabna. Kanaaf waan irra jaaramnu immoo wooma maree fulakkoyne sani qabxiilee ree fulakkoyne sani wanni irratti jaaramnu. Kanaaf yerootti haa fayyadamnu isiniin jenna. Liigiin ulamaa Oromiyaa kanaaf manaa baate, kana hojjechuuf karoorfatte, kana hojjechuuf lafaa kaate ulamaan keenya du'aanni keenya warri biyya keessa jiruus warri ala jiruus warri yaada qabdan warri humna qabdan warri maallaqas qabdan warri yeroo qabdan hundinuu waan kanarra nu cinaa dhaabbattanii alaanalarraa gama hujiitti waliin haa dabarruu isiniin jetti liigiin ulamaa Oromiyaa. Sheekh Amiin Ibroo dura bu'aa keenya haa ta'u, Sheekh Ali Jimmaa itti aanaa haa ta'u, Sheekh Taajuddiin daayirektara haa ta'u malee ulamaa kumaantamaatu waan kanarratti duuba jira. Nama jabaa hunda jabaa duubaa jabeessuutu jira. Kanaaf ulamaan keenya du'aanni keenya warri miidiyaa harkaa qabdan warreen miidiyaadhaa akkasuma warreen peejii gurguddaa adda addaa qabdan hawaasa keenya garana nu wajjin deebisuu irratti tanarra nu wajji tarkaanfachuu irratti nu wajji dhaabbadhaa isiniin jenna. Ummata keenya isin duraa waliin dhawin wanni dalagan khayriin dalagan hedduu jira. Asumatti islaamni
soomana soomana salaata salaata zakaas kennachaa hajjis godha nis qabsaawaa nis barsiisaa nis barataa waa hedduu dalaga namni yeroo gari hawaasni keenya yeroo rakkoon takka dhuftu akkami yeroo rakkoo tana keessa waan biraa goona jaan tanuma haa dubbatanii jaan hundi namaa walitti dachee yoo rakkoon takka dhufte hundi ka dubbatus tanumarraa halaalus tanuma halaalu ka gargaarsa godhus tanumarratti gargaarsa haa godhu akkasii miti uumamni ilmi namaa irratti uumame tokko salaata heddummeessuu danda'a tokko sadaqa heddummeessuu danda'a tokko da'waa godhuu heddummeessuu danda'a tanawwu'ni khayriin gosa gosa ta'uun kun rahmata rabbiin nu godhee fi tola rabbiin nutti oolerraayi kanaaf sheekan keenya arra wanni isaan isinitti labsuu deeman liigiin ulamaa eenyu akka bira dhaabbatu feeti maal irratti akka bira dhaabbatan feeti maal akka isin dalaguu deemtu qabxiilee mata mataarra dhooyne isinii himnee jirra asumaan sheekan keenya yaada barbaachisaa ta'e hunda kanarratti haa kennatanii nuti warra liigii ulamaa tana yookaan raabixaa ulamaa oromiyaa kana cinaa dhaabbatee alaanala tokko tokko hadeemus beeka nama tokkorra nama hedduu irra rakkoo dhuftu hunda dura dhaabbachuu danda'a deebisaas itti godhuu danda'a yaadaas irra kennachuu danda'a khayrii adda addaatis khayrummaanuu khayrii kophaa hojjetanirra khayriin ta waliin hojjetantu rabbi biratti illee irra caalaa sumaaf haasawaa isinii dheereessee raabixaan hadafni siidhaa karoorri sii kana fakkaataa gara ulamaa keenyaatti isin dabarsaa ani hadafa isaanii kana isinii qara'uufin fudhadhe malee warri ergaa ciccimtuu isinii dabarsu as jiranii sheeyni keenya sheettaajuddiinis raabixaan tun maal barbaaddi maal feeti gaaf tokko sheekh Amiin Ibroo kije sheekh Amiin Ibroo has jiru kanan baanu sheekh Amiin Ibroo gaaf tokko kaje harki goggogaan fuulan ibsuu je harka yoo waa dibattee kana fuula dibattee fuulli bareeda malee hoggaataan goggogaan namaa solloysa kanan isiniin jaa maal akka barbaaddu sheeyni keenya as jira hawaasa keenya nuti hawaasa keenyaaf dalaguudha kaayoon teenya namni mana rooba dabreef haganaa dhufuuf jaarratan malee hadabreef hin jaarratan mana arra wanni boona kana keessa jaartuuf ganna akkasitti hin dhimmisneef jaarma keenya kanas waan jaaru jirruuf waan dabreef osoo hin ta'in ta fuulduraati akkasuma misheemiin kanaaf sheeyni oggu takka raabixaan tun maal akka feetu isinii ibsee achumaan gara sheettaajuutti akka isin dabarsu amaanaa isiniin jennaa biyya tana keessatti biyyi tun teenya namni yeroo hundaa wanni hubachuu qabdan oromoon akkeettu namni bordoo sadii hin qabne namni miila sadii qabaa jaan bordoo sadii jechuu kadeemu miila sadii qaba jaan ka sadeen hin qabne immoo naafa jaama jaan waa qabaachuu wal qabaachuu biyya qabaachuu biyyi teenyaas tana kunoo walis qabannee jirra wanni asin nu barbaachisu isinuu beeytanii akka naafan taane akka ballaan taane nama deemee bakka takka gahuu danda'u akka taanu nu wajjin dhaabbadhaa isiniin jenna eenyummaa keenya amantaa teenya diin keenya haal akhlaaqa amantaan islaamaa nurraa barbaaddu waan jiraannuuf waan duunuuf waan fuulduratti nuti itti deemu jirru asumaan isin agarsiifnaa inshallah nu wajjin dhaabbadhaa isiniin jenna keessaa'uu dargaggeessi humna qabu warri beekumsa qabdan maandisoonni keenya mufakkirtoonni keenya tana cinaa yoo isin hin dhaabbanne waan isin cinaa dhaabbattan isin laallaa isiniin jenna gabaabdumatti iddoo akka yaadni keenya kun duraan facaanee dheeressuu hin barbaadu saahibban kiyyalleen akka dheeressanillee fedhu kaayoo waan kana agarree jirra tokkummaa islaamaa eeguu fi bakka islaamni itti deebi'u bakka burqaa bakka amantiin isaanii irraa burqitu bakka islaamni itti deebi'u bakka islaamni uf dura laallatu akka alaamatti uf dura laallatu ummata gama khayrii amanii hamturraa dhoorku amantii islaamaa amantii muslimtootaa jiddugalatti tiisu namoota amantii islaamaa hin qabnellee biitana keessatti akkamitti akka wajji jiraanna khara nagayaati wal gargaarree wajji jiraanna jechuu fi kana fakkaatu hundarra kaayoon waan kana akka amma obboleessi keenya Jamaal nuu qara'e kana jechuudha kun amarra deebi'uun feesu kaayoon isiitis agarree jechuudha wanni kummoo wanni barbaachisu ilma dhalate tokko waan dhalate tokko nama dhalate akkatti guddisan beeka hawaasni keenya obboleettiin horii kenniti obbol jedhaniini
haati kenniti ayya jedhaniini hunda horiin kun akkasiin maqaa qaba ilmoo dhalatti hunda wayitti kennan waldaynu kuni lafa gad dhaabbatee hojii isaa geggeessuudhaaf ummata satti haajama galiinsaa ummata saati jechuudha akkuma waldayni hundi galiinsaa ummata saa jechuudha darajaa lammaffatti qaamota biroo biyya adda addaa biyya alaa keessa jirutti illee hiriiruun isaanii mala liigii ulamaa'ii Oromiyaa jennee dhaabne tun ulamaa aalamni islaamatis tahee aalamni duniyaa kana gubbaa jiru ka islaamaa namni liigii tanan qabne jiru jechuudha tokkummaa ulamaa'ii kan qabne jiru jechuudha maqaa yoo wal dhabe malee jechuudha kanaafuu gabaabdumatti hawaasni keenya bakka jiru hundarraa'u liigii tana wajji dhaabbatee boodarratti obboleessi keenya ustaaz Taajuddiin waan amma yeroof harkaa isaan qabu waan itti haajamanii fi karaa kamiin isaan qunnamuu dandeessanii isiniif ibsuu ta'anii gabaabdumatti an kanin ji'u dhaamsi gabaabaan waan bareedaa akka amma bu'uureeffame kana waan bareedaa amma lafa qabate kana bira dhaabbannee haa humnatti goonee akka hojii isaa hojjetuu danda'u akka taasifnu jechuudha dhaamsi gabaabaan kiyya. حقيقة الحمد لله wanni alangaani ol fuudhamee fardini beekaa ka jedhan isintu jedhe hayyoota keenya wanni isin dhedheeressaa ollun jiru duraanuutti akeekeetin jira du'aayii keessanii dheebuu keessanii baga rabbi mataa nutti godhe waan gara keenyaa homaa yaaddawinaa jechaa jirtan na fakkaata lisaanul haali ablagu min lisaanil maqaali akka jaan yeroo hunda gartee duuba waan kana ibsamaa jira karaa kanaanis haa ta'u karaa birootiinis haa ta'u ulamaa'iin agartee hayyoonni ibsaa jiranii amma gaafa mataa godhanne haala addaatiin gaafa gartanii burqaa kanarraa kaane marji'a harganne haala addaatiin jijjiirama zamana jijjiiramaa keessa jirra waan ta'eef jijjiirama addaa agarsiisu yaadaan horiidhaan hojiidhaan qaamni gariin akkuma jenne gartee qaamni gartee dargaggoo qaamni shamarranii hundi isaa haqasaa argachuudhaaf karaa harkatee jira waan ta'eef kanarratti gartanii namni hundinuu ga'een kiyya maali jedhee itti ol kahuun dirqama keenya yeroon keenya gahee jira kanaaf agartee yeroo arfaasaa gartanii jedhan yeroo oomishaa namni kaane namni guyyaa murtaa'e oomishaa san hin fiine amata guutuu beelawaa jedhan gartee akka akkas nurkaan taane amaanaa tana isinit dabarsine amaanaa akka ilma namaatti amaanaa akka rabbiin isinirra kaayee jirutti dirqama gartanii namoomaatii wajjin sadeen tana isin hin geenye nutis ga'ee keenya fudhannee ol kaane waan ta'eef hawaasni keenyas ka biyya alaatiif ka biyya keessaa abbootiin qabeenyaa ga'ee isarraa barbaadamu jira ulamaa'iin jajjabaan gurguddaan nu caalu kan nu duuba jiran ka ergaa nu ergatan kunis waan isaan irraa barbaadamu jira qajeelfama isaan nuu kennan keessatti jechu dargaggoon keenyaaf shamarran keenyas ergaa ulamaa'ii keenyaatiif amiira keenyaa kana dhageenye hordoffii ajaa'ibaatii fi waan agartee namni sehatu olitti waa qopheessuun ga'ee keessanii quba qabaadha ni gaa zamanni rafiitii zamanni hirribaa zamanni dadhabbii zamanni eegee ta'anii jiraachuu ni gaa rabbiin mataa isin godhe mataa taatanii deemuus ni beeytan waan taataniif hacuuccaa adda addaatii fi zamana durii keessatti gad isin qabetu osoo haasa'uu beeytan afaan isin dhowwe osoo hojjetuu beeytan hojii isin dhowwe malee hawaasa keenya ka biyya alaatiif ka biyya keessaa isin beeyna taarikni kana caala isin beeka waan ta'eef dirreen kana fardilleen kana kajaan meegaa nuti gaa biyya adda addaa kanarras waan shaamiinfaa wajjin guddoo deddeemnuuf hawaasni gartanii hawaasa biyyattii qubataa Itoophiyaa kanan tahin gizee hedduu waa nu gaafata sa hawaasni keessan akka Oromiyaatti qobaatti waa nu gaafatu dhugaa rabbii isheen shaahida kiyya sa isin miliyoonaa gami sa isin ummata akkami maaluma taatan jaa korma waan dhiben beeytu ijoolleen juujuu jetti jaan waatu jira beeyta wanni ganda keessa waan jiru hin beeyne ta'alaa waan biroo arka kanaaf agartanii amma hacuuccama san keessaa hanqa takka rabbi nu baasee jira ka hafte immoo gartee maal jetti Oromooni jagnummaan kennama ija babaasuu abbaa itti dabalataa jaan tan ammoo isin jagnummaa fi ija babaasuullee durumaan qabdaniin jaa malee wanni ammatti dabalattaniin jirtu hawaasa keenya kanaafuu inshaallahu mee agartee kunoo dirreen tana gabbaane qophooyne yeroos rabbi nuu kenne komiin rabbi komannus hafte dhumte yeroon tanuma amma mee isin haa laallu isinis kunoo nu laalaa jirtanii
ka ija loonii akka rabbi nurraan goone ilaalcha keenya ija looniitiin ka wal ilaallu osoo hin taane ija hojiitii fi ija wal mari'achiisuutii fi ija gartee bakka rakkoonii fi hanqinni jiru wal agarsiisuutiin gahee keenya haa bahannu isiniin ja'a. Kana caala wanni walitti deddeebi'an hin jiru. Yeroo haasawaa osoo hin taane yeroo hojiiti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara obboleessa keenya Sheettaa Juddiin daayirekteera barreessaa waa hunda agartee liigii kanaaf ta'e isin dabarsaa. Mee waan isin fakkaattu yaada isaa itti haa dabarfatu. Khayriin bakka jirtu hundarraa gara keessan haa dabartu isiniin jedha hawaasa kiyya bareedaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمان دوران درسون شيخ كنا شيخ أمين إبرو رئيس رابطة كسمة سيالي محمد أيبا إتيانا رابطة ليجي علماء أوروميا باقي غلطهم فتا دبنا هدو كيس دبراني أسقو دنداني بيفا قرادو فاني شغل نساني اللي باقي قدودا kunis gaa abbaan isaanii matalleen isaanii isaanirraa duroomuu hin danda'u. Haa isaan boodan ulamaa'in dhibbaan lakkaamu kumaan lakkaamu haa jiraatu. Immoo farasul miidaan jedhanii isaan fundura kaayatan. Leenci waan kana baatuu danda'u deemuu ni danda'u isaanii jedhanii amaanaa guyyaa Jamaadustaanii 25 guyyaa dhaloota raabixaa liigii ulamaa'a kum tokkoof 442 akka hijiraa rasuula alayhi salaatu wassalaam ka uumamtee dhalatte akkuma beeytan seenatti namni lama walitti dhufuun zabana akkaan jabaatu keessa dabarree carraa amma arganne majlisni naannoo Oromiyaa Sheekh Hajjiin ka hooggamamu hayyama kana nuuf laatanii moggaa tokkoon isa utubnee moggaa tokkolleen hawaasa keenya tajaajillee khayrii islaamummaa kana haa facaasanuu irratti akka facaafnu irratti liigiin kun uumame akka haasaa qofa tahee haasaa mirqaanaa taheetuma laalaa dabarte haasofne waan hafu tokko akka hin taaneefi wanni marri karooran yoo deemte bareedduudha bakka geetti abdii namatti horti suuta jaarmayni kun manni guddaan kun ijaaramaa namuu akka bolokkeetatitti jaarmaya kanarraa bakka isaan malu bakka gaheen isaa humni isaa beekumsi isaa isa danda'u cufaa deema akka haasa'anillee hin dheeressineef karoora barana kaayanne irratti baajata barana gara miliyoona 3 fi walakkaa lafa kaayanne kuni hedduun isaa leenjii du'aatatii fi ulamaa'a akkasumas qaafilaa daawiyyaa naannoo adda addaatitti geggeessu uf keessaa qaba. Deetaayiliin yookiin immoo bal'innaan karoorri waan nu bira jiruuf karoora kana bakkaan ga'uuf bakka barbaachisaa adreesii barbaachisaa maqarra barbaachisaa maqarra sanis fooqii dawrii 3 namni nu laatee jira. Garuu meeshaalee biiroo ulamaa'iin kun wayita dhufa ta'u waan keessa qubatan walgahiin ka itti godhamu guutuun waan barbaachisuuf meeshaalee biiroo kanallee akka waliigalaatitti kompiitaraa beekamaadha wanni adda addaa xarapheezan wanni adda addaa beekamaadha waan kana guutuun gahee ummata keennati hawaasa keennati du'aata keennati ulamaa keennati haqiiqatti gaafa raabixaa hundeessinu baajata guddatu ba'e gara 350 ka ba'e kuni ulamaa kanatu fide ahlal khayrii garirraa dhufe namni keenya kiisharraa fuudhetiniini nama kana bakka jirurraa walitti qabee waan jiru kana yaada jiru kana dhalatiinsa kana irratti namu ka gammade tattaaffiin guddaan godhameeti jechaadha. Wanni kun itti fufiinsi isaa biqiltuun tun bishaan obaasuu barbaaddi tajaajila guddaa barbaaddi kunilleen qabeenya barbaachisaa qabeenyi kun akkuma amma ibsa kanatti karoorri amataa 5 illee ka fuulduraa qophaayaa jira wanni barbaachisu kana akka nu wajji dhaabbattan
akka hirmaattan akka dandeettii keessaniitiin akka rabbi isinitti beekuun zakaata maalii keessaniin ulamaa'in as jiranii kanarratti illee fatwaa godhanii gabaabatti ani kanuma jedha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. daawwattoota keenya isinit dheereessinee dhiifama isiniin jecha xumura irratti wanni isiniin jennu keessaa'uu imaamman keenya du'aatonni keenya warri sooshaal miidiyaa faarratti gahee guddaa qabdan raabixaa tana akkaataan itti ijaaramtee lafaatii guddoo ulamaatiin ijaaramtee kanarratti nu cinaa dhaabbadhaa beeksisuudhaan qabeenya keessaniin nu wajjin tokko taatanii irratti dalaguudhaan waanuma hundaan waan namni nama cinaa dhaabbatu hundaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Akkaawuntii illee miidiyaa irratti isiniif maxxansinaa achumaan namu warri biyya keessa jirtaniis warri biyya alaa jirtaniis namni zakaa baafachuu fedhanillee zakaa keessan bakka hedduutti addaan qooda tokko hujii ulamaan hojjetu deemu kanarratti gahee isinirraa barbaachisu nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Asumaanin isinii xumuraa waan yeroo dheertuu kana nu dhageeffattaniif galatoomaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Shayni waan itti warri biyya keessa warri biyya alaa raabixaan tun raabixaa seera qabeessa waa hedduuf bu'aa nu qabdi jennee itti amanna. Waa hedduu fuuldura diigamiinsa nu diiguuf qophaa'an hunda keessatti bu'aa nu qabdi jennee